Ashama jenne harka sifuune daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hunda keessanuu ashama isin akkam nagaa fayyaadha. Baga jiraattan bakkuma jirtanitti agartee nageenyi rabbii isin biraa jiraatuun isin jaa. Akkuma beekamu har'aas barnoota yuutuubiidhaan qabadhee isin yaadachuu barnoota yuutuub haala salphaatiin yuutuub fe'amee lachuu banachuu danda'amu haala salphaatiin isin qabadheen jira. Kanaafuu barnoota kanarraa fayyadamaadha isinis itti fayyadama addunyaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu yuutuub taatee jirti. YouTube illee agartee subscribe waliif goonee walii erginee agartee wal guddisuun wal jajjabeessinee hamilee waliif haa taanu. Kanaaf akkuma addunyaan agartee yeroo ammaa kana YouTube irraa galii hedduu argachaa jirti afaan isaanii waa hedduu guddisaa jiran karaa YouTube kanaani nus akkasitti haga dandeenyu agartee wallaalaallee taanu wallaaluma keenyaani haga dandeenyu agartee tokko beekoo kaan tokko beekoo lama waliif finnee lama waliif finnee tokkorra lama taha lama beeyna waliif finnee afur taha haala seen guddachuu waan danda'amu jechuudha waan waan beekoo walii qooduun agartee hayyummaadha waan beekaa wal barsiisuun hedduu gaariidha. Isinis kanaafuu anillee amma YouTube kiyya kanallee subscribe akkana gootan kabajaan isin gaafa dabbaayee takkaa isin jaalladha ilmaan Oromoo hedduu takka hedduu uummata gaggaarii waan taaneef uummata bal'aa waan taaneef rabbiin nu bal'isee rabbiif galannee haa gahu akkasii rakkoo jirtaallee rabbi nurraa furu agartee rakkoo jirtaa rabbi nurraa furee furmaatu nuti abbaa biyyaa rabbi nu haa godhu. Kanaafuu amma barnootattiin barnootattiin isin geessa barnoonni haala YouTube ittiin banachuu dandeessan jechuudha. Amma dura karaa akkamitti suura hayatiin isin agarsiisaa waan jiru haala YouTube ittiin banattee YouTube yeroo banattee paaswordii fi email ittiin bantu san sammuutti qabachuu qabdaa jechuudha. Yeroo bira waan si gaafatu. Isin galee kana jechuudha isinis ammoo subscribe, like, share waliif godhuun kan waan wajirugaa hin dagatina linkii as gubbaatanii kaaya asirraa barate linkii waan tuutanii subscribe gootanii jechuudha. Kanaafuu haasawa isinitti baay'iseen jira hedduu isinitti baay'isu haasawa amma karaa barnootaa deemnu gara barnoota hootaa isin jaa kanaafuu haa wal jibisunu karaa barnoota hootaa gara barnoota. Amma gaa kunoo dhufne daawwattoota keenya gara barumsaa amma nafaan bu'aan isinin jaa haala jechuudha ittiin gartee YouTube keessan akka gaariitti ittiin banatan agartee waan hunda harka keessanitti galfatan jechuudha. Akkanatti jechuudha karaa laafaa karaa salphaadha karaa gufaan dhugaa rabbi karaa kana marra salphaa waan ta'eef akkasitti baradhaan isinin jaa ni dhuftan jechuudha. Akkana YouTube keessa seentan daawwattoota keenya kabajamoo akkana seentan jechuudha. Beeta karaa hedduu jira ammoo karaa irra bareedan karaa kana agartanii karaa hedduu jira karaa Gmail kana jira karaa Google kana Google Chrome hundaan jira ammoo karaa YouTube ayyaate YouTube an banachuudha maal jenna boodaaf waa hedduu waan si gaafatu jechuudha. Akkana seentan YouTube keetiin yeroo YouTube dhufte akkana dhufte jechuudha. Kana sifida alla YouTube ta'e duraan nama biraa faasibanii harka qaba jechuudha akkanumatti banamaan jiruuf bakka kana dhufte jechuudha bakka kana jechuudha bakka profaayilaa kana. Agartee sana booda qabxii xiqqoo as jala jirtu tana ni agartanii mi qabxii xiqqoo tana laal qistii xiqqoo tana tooytan jechuudha. Achitti akkana sii baha ida'uu tana agartee okkaan itti bakka tana tooyta okkaan itti bakka tana tooyta bakka okkaan itti tana akkana tooyta jechuudha. Sana booda akkanatti dhufa waan itti naqe jinjaa paaswordii ofirraa qabdan gartee jawala keessatti hidhatanii jirta sana itti naqita. Sana booda akkanatti dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Yoo YouTube duraan qabaatan beektaa asitti neete jechuudha. Emailaa fi paaswordii yoo qabaatan asitti neetanii amma haaree banuu waan yaanuuf amma haaree banuu waan ta'eef kottaa amma haaree as dhuftaa jechuudha. Amma kanuma keessallee nagartee namni gartee YouTube banattanii email dagattanii yoo jiraattan as fargoot godhanii asiin email deeffachuu dandeessan jechuudha. Email qabaatanii paaswordii dagattanii yoo jiraattan yeroo biraatti fufna yoo feetan koomentiidhaan naa barreessan jechuudha. Ammas dhuftan jechuudha. Sana booda yeroo dhuftan akkana tooytan jechuudha. Bakka lama abbaa for misaalifettuu maan jarkan amma ha gubbaatti tooyta jechuudha. Kan gubbaa arta ha gubbaa kana tooytaa fi akkana dhufa jechuudha. Maqaa tokkotti wanta jechuudha. Maqaa dura maqaa kanama goota Oromoo. Achi boodaas yaani maqaa seetee Gadaa. Agartee Oromoo Gadaa goonemmaa akkana tooyta jechuudha. Sana booda as dhufte bara tiraalte bara tiraalte bara 1997 akkana too qaba amma diidam too qaba beekame akkana goota kana akkanas guyyaa haatuma guutuu guyyaa rakkoon qabu dhiira modhala sinjaa ati dhiira taatu ati dhiira modhala sinjaami dhalaa yoo taate faamilii goota faamilii dhiira tana meel goota jechuudha dhiira jechuudha nuti amma akkasii obboleessa obboleettii barnoota sirrii qalbifadhaa baradhaa akkana dhufte jechuun next goota sana booda akkana siifida
oromoo gadaa 5gmail.com oromoo akkana kan jechuudha maal goonutummaa kan gubbaa kan oromoo gadaa gmail.com ammoo akkana akkasitti gootee jechuudha bakka tana dhuftee sana booda as dhuftee maal gootanii beektaa bakka tana hedduu bakki tun baay'ee nama rakkisaa jirte beektaa namoota hedduu bakka tun rakkiftu waan taateef bakka tanatti wanni gootu laal oromoo achitti hin barreeffanneen oromoo sana si barreessita laal oromoo san oromoo goote jechuudha maa jechuun taakka lama sadii afur shan lakkoofsa ol keessa meete jechuudha asis akkasuma goote jechuudha agartee waan wal fakkaataa itti guurte jechuudha agarteemi sana booda dhuftee ni keessatti goote jechuudha as alkuun yoo lakkoofsa barbaadde lakkoofsa keessatti naqatte jechuudha taari lakkoofsa barbaadde si naqatte as tooyte jechuudha nama lakkoofsa hin barbaanne kalas lakkoofsa hin barbaannu haa takka hin barbaannu taanaan agartee uumaan barbaannu inaan as dhooytaa jechuudha yoo lakkoofsa barbaadde chinna jettee as tooyte yoo lakkoofsa hin barbaanne immoo as tooyte jechuudha escape bakka tan alas baname jechuudha oromoo gadaa gmail.com jettee next goota jechuudha alas sana booda as dhufta next goota jechuudha amma baname jechuudha daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo kan akkana haala kana laala amma content wal godhama YouTube seeneen jira isin galteemi akkasii amma banamee jira jechuudha oromoo gadaa amma email hedduu waan ta'eef amma kan yaara jira waan ta'eef amma kana goon amma ka duraan ofirraa baasuudhaaf laal kun amma banamee jira jechuudha achumaan daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo keessatti yeroo takka takka YouTube yeroo seentanii akkana gootaniituma wardii agartee wardii tube godhaati subscribe kanaaf gootan akkana wardii tube yeroo gootan isiniif baha achitti akkasitti wardii tube godhaati akkasitti wardii tube yoo gootan isiniif baha waan ta'eef search kana yoo gootan akkana isinii baha haala kanaan dhuftanii suuraa kiyya kana gubbaa dhuftanii agartee suuraa kana akkana tuqxanii sigaltee akkanatti godhuu dandeessan guutuutaan qistii akkana tanaa isinii baha bakka sangistu qistii akkana tanaa qistii akkana tuqxanii okkaneen isin bakka tan agartee akkasitti tuqxanii subscribe godhuu nuuf hin dagatinaa fiidoos yeroo takka itti bantanii dhaggeeffatan jechuudha kunillee kan suuraa YouTube itti jiratanii amma dura isin barsiisaa waan jiruuf kunis sanii asirraa laallatanii akkasitti agartee sanillee barachuu dandeessan jechuudha. agartanii daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo barnoonni isin dhiyeessin kana daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkasumatti hunda ilmaan saadaatti isin jenna yaada qabattan community jalatti nuuf barreessitanii kana barnoonni arga YouTube haala kana YouTube emails banachuun haala kanaan karaa salphaatiin jechuudha. sana booda waan gootan lakkoofsa ittiin banatan san barte akkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu email qabaachuu qabdan jechuudha. isin galeemi email fi paaswordii neeta san sammuutti qabachuu qabdanii jechuudha akka yeroo hunda isin mudde kana gabarroonni daawwattoon kabajamoo fi jaallatamoo hedduu galatamaa ulfaadhaa isin jenna kanumaatti jajjabaadhaa isin jenna.